السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم أولتن جرتو فيا ويا نجا بولتني نجا قبضو جرتو فيا وبقى جراتني. إيجا ليس الدنيا خنا رلمان رمودا لفتي سانجران كان يروم بريتها كان يروم غلغلتها. هندافو إسناغو نجني جتشا داوتوتا في هردفتون كن يوند كيسن يرو إيرا دافسن رابدين توري. إيجا إلمان رمودا سبسكرايب غودا شير غودا لايك غودا جتشورانس هدو إيستيس مو hamilee maan nu dadhabe hamilee maan nu cabee qilleensa kanarraa hugalle haa ta'uti immoo gaafa dubbiin ulfaataan dhufee fi rakkoo nama dubbisu dhufee fi yaadi nama dubbisu dhufe dubbatu hin dhiifnu baga nagaan nu eegdan baga walitti deebine isin jecha dubbanneefis firee buufnaa duun taane callifneefis rakkoo finnaa duun taane yaadi tokko tokko naman teessisu dirqaman nama dubbisa haa ta'uti garuu baga jiraattan namni lafa tanarra jiru jireenya adduunyaa tanarra odoo jiru waa gaariis argee darbuu danda'a waa hamtuus argee dabarsuu danda'a waan gammachuu isaa toltuu fi sabaafillee toltu argee gammaduudhaaf ni mala jennee yaannaa inillee abdanna haa ta'utii baga jiraattan kan kaabaa fi dhiyaa fi baafii kibba jirtan ka khayri dubbataa jirtaniif ka sharillee dubbattan rabbi sinaa qajeelchu jechaadha haa ta'utii Oromoon ajandaa walii baasuu malee rakkoodha wal baasuudhaaf yaadan qabu fakkaata. Oromoon gufuusa keessa jiruu fi rakkoo isatti jiruu fi miidhaa hawaasarra jiru quba qabaachuu hin taane hundinuu yaaddoo mataa isaatii fi rakkoo mataa isaatiif waan deemu namatti fakkaata. Eessaa kaaneeti eessa deemu jirra maal keessa turreen maal keessa jirrallee Oromoon bal'aan irraanfate fakkaata. Haa ta'uti harka dha'uunis ila Oromoodhaaf yeroo ammaatti farraa inni fafaa innis ulfaataadha. Kolfuunis yeroo ammatti gammachuunis yeroo ammatti Oromoodhaaf innis fafaa innis ulfaataadha innis salphaadha innis salphina. Yeroo ammaa kana keessa jiru kanatti Oromoon waltajjiis qabatee harka dhahee gammachuu jedhee wal eebbisisee wal gammachiisee wal kofachiisuun salphina fafa. Osoo kan manni irraa gubate ala taa'uu osoo kan abbaan irraa gubate daa'imni isaa dhawanyatu dhabee rakkachaa jiru. Osoo Oromoon hidhaa jiru asiin isaa dhabamee jiru osoo reeffi Oromoodhaa ajjeefamee mukatti haramaa jiru yaada kana qabatanii Oromoon harka dhahuun kaan gammachuu jee ilil ju'uun kaan ammoo yaada biraatiin ammaallee walirratti bobbahuun isaaniidha. Dubbii gadda keessa nama galchitu dubbii yaaddoo keessa nama galchitu dubbii hamilee jireenya mataa ofii nama hanqiftu eenyummaa ofii kanallee of nama jibbisiiftu of nama tuffachiiftu. Yeroo kana keessa nu galchee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti. Garuu Oromoon akka jedhu Oromoon akka jedhu qaba. Weessoo tiktiiksi irratti yookaan titiiksi irratti dachaatee hanga fedhee ta'u qadaaddoo irraa buqqiftee waan keessa jirutti fayyadamnee kan juutu jira. San akkasumatti ni dhiisa hiika isaadhaan. Haa ta'uti immoo ajandaan dhufeefin qaba. Ajandaan dhufee sanirraa hanga ana keessa qalbii keessa jiruu fi yaada mataa kootii dubbadheetiin ba'a. Nama tokkollee arrabsuu hin barbaadu, nama tokkollee faarsuu hin barbaadu. Garuu yoo narraa fudhatamee fi naa dhagahamee fi namni yaada kun gaarii jiru jiraatu koomantii jala barreessuu danda'a. Namni yaada kiyya jibbuu danda'u koomantii jala barreessuu danda'a. Sirrii miti jee garuu arrabsuu mirga hin qabu. Anillee hin eeyyamu. Lakki sirrii ma jettee jiruus koomantii barreessee darbuu danda'a laayik godhuu danda'a. Lakki sirriin barreessine jiruus gadi garagalchee godhuu danda'a. Maaliif sirriin taane isaan fudhatamne jechuudha. Ani garuu yaadaan hin dubbadha. Hanga dhumaa akka nu daawwattan sheerii fi laayik sabskiraayib godha. Hamilee nu cabee jira. Akka gootitti ani Oromoo irraa hamilee na cabee. Haa ta'uti baga jiraattanii jalqabarraa inni isiniif kaasuu barbaada ilmaan Oromoodha. Bara 2016 maal keessa turreen gaaffii Oromoo bal'aa ta'uu qabdi. Rakkoo maalii keessa turree karra kam deemaa turreen yaaddoo hundaa ta'uu qabdi. Yookaan gaaffii of duuba deebanii ilaalanii mil'atanii yaadan ta'uu qabdi. 2017 keessa maal keessa turreen gaaffii Oromoo of duuba deebanii mil'atanii ilaalan ta'uu qabdi. 2018 keessa eessatti hooyisaa turre maal jechaa turre gammachuu eenyu wajjin harka dhahaa turre Oromoodhaaf gaaffii ta'uu qabdi turte. Bara 2019 maal gochaa turre maal eenyu balaaleffataa turre eenyu galateeffataa turre eenyu arrabsaa turre
eenyu sirra jirra jennetti harka dhahaa turree Oromoo hundaaf gaafii ta'uu qabdii of duuba deebanii yaaduu qabanii namni waan darbe hin beekne waan dhufaan beekutuun jira seera Oromoo keessatti. Bilisoomnes jenneeti mirkaneeffannee harka dhoonnee hooyyifnee gammachuu qabna jennee gama amantii Islaamaatiin abiyyi nama nu baasu nama nuuf ta'u jennee waraanni isaara jiru kun immoo diina Oromooti bilisoomnee jirra alaabaa diinaa jalatti bilisummaa labsanneeti alaabaa Oromoon abdatti jettanii amma irratti wal loltan tana saara dhiifneeti faarfachaa turre haasaa turre sun nu harkaa facee hundinuu nu harkaa bade dubbiin qilee buutee jennaan innis diyaasbooraadhaan wal guuree galee hundi gara biyya alaa dachee warri aangoo filatuudhaaf aangoo hiratuudhaaf lafa guurratuudhaaf galee hundi kara Minisoota dachee OBDO'n dhaaba isaa malee dhaaba yookaan ammoo warra wal jaaree alaa galee hunda alatti ofirra dachaase. Yaada sana hunda osoo ijaan agarru osoo gurraan dhageenyu hooggantoota ABO'dhaa karaa nagaatiin filannoo gaggeessatan jedhamee ni gale. Kaafoonis hirmaannaadhaaf lafaa ka'e. Duulana filadhaadhaa jechuudha hirmaachuudhaaf lafaa ka'e. Kaafoon hirmaannaadhaaf lafaa ka'e ABO'nis lafaa ka'e. Osoo isaan duulana filadhaadhaa seeraan tasgabbiidhaan hin geggeeffatin gufuu fi hidhaa fi ajjechaa fi reebichi eegale jalqabe. Kaafoonis muraasa bakka deemetti karatti kuffisan yookaan karatti hambisan jechuudha. ABO'nis akkasumatti karatti hambisan. Filannoodhaaf karaa nagaatiin filanneeti wal dorgomnaa abbaan seerri kenneef aangoo irratti biyya tana nuu ceesisaa abbaan ammoo duubatti hafe ammaas carraa'e boodaatti eeggata jechuudhaan filannoon karaa hundaa isheen. Abbaa takka wajjin oduun filatamin TPLFis akkasumatti gara biyya ofii galee lola filate. ABO'n oduu lolas biran gahiin oduu waa takkan bira gahiin gara hidhaadhaa geeffame. Kaafoonis hooggantoota firee lamaa moo sadii malee dargaggeessa hooggantoota Jawaarfaas wajjuma hidhan. Karaa nagaa filannoo kaleessaa itti gammannee amma baada jecha Jawaar Mohammad irraa isinii tuqu barbaade. Amma baada akka dur mallasaa san nu hatuu hin dandahan korojoo teenya eegganneeti seeraan filannootti dhiyaanneeti filannee filatamnee abbaan injifate abbaa biyyaa ta'ee biyya nagaa tasgabbeessee bulchuu danda'a isa jedhuudhaan hirmaataa turan. Osoo sun bakka hin gahiin eenyu karatti deebise mootummaa abiyyiin harkaa qabutu karatti deebise hidhaan ummata waggaa guutte filannoo isaanii gaggeeffatan qofaa gaggeeffatanii dabarsanii jechuudha. Filatamanii jireenya isaaniitti fufaa jiran. Eega sanii immoo dhiyan gadda Jawaar hidhaadha ture baga nagaan nuuf bahe Jawaar Mohammad jechuun nama bara 2016-17 halkanii guyyaa hirriiba dhabee qabsoo tana gaggeessaa ture. Qabsoo inni gaggeesses miidiyaadhaan laaptooppiidhaan qeerroon karaa deemtuu fi karaa bobbaatu hulaa karaa sheentee baatu hunda yaada OBDO irraas fudhataatti waan OBDO'n hoggaasan aangoo keessatti hojjette hunda iccitii baasaa fi turte jechuudha. Iccitii OBDO'n guurte isa geessaati. Qeerroon iccitii guuree isatti geessaa qunnamtii dargaggeessaatii fi warra mootummaa keessaa iccitii isaa baasuuf wal qunnamee hojjechaa ture. Haa galatoomu hidhaadhaa bahe. Amma hidhaadhaa bahee eega hidhaa baheedhaa interviyu godhamee jira. Garuu gaafii sirrii uummanni gaafa warri interviyu godhe gaafatu hin deebisin yaadanii deebisillee dhageessanii sirraallee dubbatu hin barbaadu. Makiinaa bowwaa dhaquudhaaf deemu gommaan lama walakkaa gad darbee gommaan lama olitti hafe kana sawwaaqni yookaan shifeerriin deemu bireeka qabee yookaan faraamiila qabee deebisuudha qabaa. Nutilleen makiinaa sun akka bowwaan dhanne qabnee deebisuu qabnaa isa jedhu dubbate. Sanirratti falmiin Oromoo bakka meeqatti falmaati jira jechuudha. Namni kaan inni mootummaan baanuu Itoophiyaa biyyattii baanaa jira. Biyyattii eenyu bushuu jira, eenyu shufeera ta'e ofutti jiraan gaafii oduu sinitti ta'uu hin taane mootummaa biyya bulchutuun shufeera ta'e deemutti jira. Biyyattiin kuftus mootummaa kuffise biyyattiin jiratu mootummaa jiraachise. Jawaar Mohammad waan san ol qabuu qabna deebisuu qabna jechuu isaadhaa gaafii Oromoo bal'aati ta'e gaafiin gamaa gamana ta'e irratti walitti bobba'u jira jechuun manni. Hiikaa gaafa argatu rabboota beekaa kana biran darbaa biyya alaa bahee Jawaar hirmaannaa gaggeessaa jira. Hirmaannaa gaggeessa keessattis gaafii hedduu akka itti dhiyaataa jiru argaa jirra. Yaada deebi'uus argaa jirra.
hundumaa'utti deemutti jira. Garuu Juwaar yaadaan dhufeefan amma yaadaan dirqamee dhufeefan dubbachuu barbaadan marraayi. Juhaar Mahammad jechuun artistii yookaan ammoo hayyuu Oromoodha. Kan Oromoo kutaa 11 duntoone kan sabaa sablameen biyyattiitu jaalattu jenne. Akkasitti fudhanna. Gaafsan artistiidha waan fedhe dubbatus waan fedhe hojjetus waan fedhe je'us rakkoon takka hin jiru. Garuu seera kaafoo jalatti gaafa hundaa'ee miseensa kaafoo ta'e asitti Mararaa Guddinaa Gabbayee Juwaar amma baada akka amma dura akka sa'a gaadii hin qabne yookaan ammoo kan hadhoonni kan qabne bakka fedhe deemee buluu danda'a abbaan isa gaafatu hin jiru. Amma baada itti gaafatamummaan Juwaar kaafaa'oodha jeeti Mararaa Guddinaa Gabbaasee ibsa kennee jira jechuudha. Dhuguma kaafaa'oodha. Kaafaa'oo miseensa isaati Juwaar amma baada Itoophiyaa ijaaruudha kan karoorri kaafa'ootiisi. Itoophiummaa kan jettu sanirraa wanni ammaas Itoophiyaa jettu abiyyi harkaa qabu Itoophiyaa jiru kanas boruus Mararaan Itoophiyaa kan jiru kanas wal ilaallatu malaa seerri adda ta'uu malaa sa wallahu a'lam. Bakka Juwaar amma kaafoo hirmaachisaa jiru kanatti kaafaa'oodhaaf karaa nagaatiin qabsoonna jedhee alaabaa isaa bukkee kaahuun isaaf seera ittiin bobba'ee galu san. Tana kaahuun ammoo rakkoon qabu yoo wal bukkee kaaya. Innis Oromoodha tunis alaabaa Oromooti jettan. Alaabaa Oromootii jee warra mormuutu jira jechuudha aduu har'aa kana. Har'aa fi kaleewwan deemaa jiru. Alaabaan tun alaabaa Oromooti. Eenyuun hoo qabate maaliif Daawud Ibsaa dubbii kana gabbaasa ibsa akkasii baasa jedhanii arraba deemutu jira. Yaada deemutu jira. Daawud Ibsaadhaa Qilixoo nuu geessaa namtichi je'e biyya alaa keessa ni jira jechuudha. Qilixoo geeffamuun diinatu nama geessaa. Daawud Ibsaa diinaa olitti ilaalameeti akka hidhaa geeffamuu yaada dargaggeessa Oromoo irraa kun kenname jechuudha. Garuu nama Juwaar Qilixoon waasheen yookiin hidhaan waasheen hojii Oromoo tokko keessa nagarre barreeffama. Nama deebihee immoo Daawud Ibsaadha akka hidhaan waasheen hojii dubbataa jiru argaa jirra. Durumaanuu namni Tigree wajjin dalagu Daawud Ibsaa tajee namni haasaa jiru ni jira. Garuu namni Juwaar wajjin ammoo Juwaar arrabsee Juwaar hidhaa isheen hojii Oromoo keessa tokko illee hin jiru. Garaagarummaan Oromoo waliif qabuu fi diinummaa Oromoo waliif qabu bakka kanatti adda baafatuu dandeessan. Alaabaa tanaaf dubbachaa jirtan. Alaabaan tun immoo alaabaa haaraa Oromooti. Oromoon abbaa fedhee qabatuu danda'u jira. Alaabaan Oromoo joomtu hin jiru. Alaabaa Oromoo eega taate maaliif mootummaan balaaleffata? Maaliif biyya Oromiyaa guutuu keessatti nagaan kabajaan hin jiraanne maaliif hin balaliine ree? Qabiilaan tokko yookaan ammoo sanyiin tokko alaabaa itti tumatu seera siyaasaatiin tumatamu seera jireenya bultumaa qabiila ofiitiin tumata. Oromoon barataadhaa baratee jira barannee jirraa jettanii yoo yaada qabaattan taate Oromoon baratee barumsa qabaatee tun taane miidiyaa baratee haasaa bare miidiyaa banatee haasaa bare Oromoo. Baay'inni Oromoodhaa lakkoofsaan lakkaawwannu kuni jawwaala guurratee namuu yaada dubbatu bare arraba bare olola bare waan gad dhaabbataa kaayyoo qabuu fi abdatamaa fi amanamaa bakka ka'ee fi karatti deemu hubannoo hin qabu duu qabaate alaabaan adda bilisummaa Oromoodhaa kan Oromooti jedhanii faarsuu dun taane kan dhaabaati. Abba jaalate abba jibbe kan dhaabaa eegan ta'ini mootummaan dargiidhaa ishee reebaa ture ishee balaaleffataa ture. Wayyaaneen bara 27 bushite akka mul'anneef warri ishiidhaa eenyummaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu dachi keessa qarbee gaafa wayyaaneen biyyaa baate dachi keessaa baase jechuudha. Oromoodha biyyaan baane garuu alaabaan tun kan aba'oo kam taate aba'oon biyyaa baananis ishiinis biyyaa baate wajjin. Maaliif wajjin balaaleffatamti maaliif wajjin reebbamte eega akkas taate? Alaabaan abbaa gadaa kan Oromooti. Mootummaan hin reebne. Maaliif kan hawaasaati hawaasatti fayyadama? Abbaan gadaa sunuu aangoo qaba. Abbaa gadaati sirnaa fi seera Oromoo ittiin bulmaata tarkaa qaba. Inni isaa qofatuun Oromoo bakka buutee kan sanyii Oromoo yookaan gosa Oromoo alaabaan tanaa kan jennu sani. Obbidiyoon paartii siyaasaati. Obbidiyoon paartii siyaasaa tokko alaabaa qofatti qaban.
Kaafoon paartii siyaasaa tokko alaabaa qofatti qaba. Akka sanyitti alaabaan takka tolfamte hin jirtu. Affariin hawaasni qabaatu hin taane lafa siyaasa irratti warra bulchuutuun alaabaa san harkaa qaba. Maaliif sabaa sablammii achi keessa jiruuf kan tume dhaaboota siyaasatuun tumatee gadi walitti hin bahe malee hawaasni alaabaa qabna jee gabbaa'e tokkollee hin jiru. Akka hawaasaatti paartii siyaasatuun alaabaa harkaa qaba. Paartii siyaasaa harkaa qabu kana kan Oromooti jechuu oduu hin taane adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromootis kanuma Oromooti. Ilmaanuma Oromooti. Dhalatuma Oromooti. Lafa Oromootiif Oromiyaatiif kan wareegamaa jiru, kan wareega kaffalaa jiru. Alaabaan tunis wanni balaaleffateef dhaaba siyaasaa isaan mormituu fi harkatti qabatee alaabaa tanaan isaan mormaa jiruu fi eenyummaa waraana kana agarsiisaa waan jirtuu fi mootummaan Itoophiyaa dhufaa darba hundi jibbaa jechuu balaaleffata. Eega hawaasa Oromootiif taate immoo waan hawaasaan tuqinaa jee paartiin Oromoo keessaa bakka bu'ee ergamtuu mootummaa diinaa ta'ee yeroo hundi dalagu suni maaf irraan dhawarrere. Gama biraatiin ammoo warroota alaabaa Harargeeti jee moggaasuu jalqabee jira amma. Harargeen eega qabaate Arusiin ni qabaare Jimma qabaa Walloon ni qabaa Wallaggaa fi Shawaan ni qabaa alaabaa qofatti. Kun iddoo gongora ilmaan Oromoo gidduutti sanyii addaan filanii gosa addaan filanii maqaa addaan filanii ganda addaan filanii akkasitti akkuma abbichuun barana yaada san dabarfatetti karoora santu gabbaa'e jechuudha. Alaabaan itti yaadamtee eenyutu akka tume fedhu Harargeetti haa tumamu, fedhu Wallaggatti haa tumu, fedhu Booranatti haa tumu. Dhaaba siyaasaa hoogganuudhaaf wal hoogganuudhaaf falmuudhaaf falmaaf wareega kaffaluudhaaf wal qopheessituun alaabaa tanaani eenyummaa keenya ibsannee hojii keenya itti fufna diina keenya kuffifneeti abbaa biyyaa taanee jiraanna warra jeetuun gadi hin bahe. Warra akkas jeesan hawaasni guutuun jaalatee alaabaa tan ofitti fudhate. Kaayyoo san jaalatee ummanni kan Oromootti fudhate jechuudha alaabaa tana. Nuti marroonis shaksii tokko yookaan nama tokko hajaa isaan qabnu. Jiraates du'ees. Garuu kaayyoo inni du'uuf san immoo wajjin du'uu qabna nu. Daawit Ibsaatis kaayyoo inni oofutuun Oromoodhaaf ta'a jennetti amanne malee Daawit Ibsaa nama tokko yookiin ni jibbaa yookiin nan jaaladhaa yookiin natti fokkataa yookiin natti miidhagaa rakkoon qabu jechuudha. Yookiin wajjin teenya walii galuu dandeenya yookiin haasoma sasana jibbisiisuu mala yookiin jaalachuun mala akka nama tokkootti. Garuu kaayyoo Daawit Ibsaa itti dulloomeef kaayyoo marroon saaratti sheeneef santuun na wareegaa, santuun na oofaa, santuun na fidaa, santuun na gata. As deebina kaayyoo Jawaar Muhammad deemuuf maaliif deemutti jira? Oromoof deemaa malee Oromiyaa maal godhuuf deema? Karoorri Jawaar maali jettee nama tokko gaafatte deebina meesii kennu komentii jalatti naa barreessi naa deebisi. Siin arga. Kaafawoon dhaaba Itoophiyaa tana gadhaabee saba sablammii hundarratti aangoo akkuma amma jiru kanatti qabatee yookiin seera jijjiiruu mala yookiin ummata gaarii ta'uu mala yookiin kana caalaa musiibaa ta'uu mala. San maaliif paartiin kaafawoodhaan akkaan dhageetti yaada hirmaatee Oromoon haqi Oromiyaatii fi Oromoodhaa asitti kabajamuu qaba asiin baadatti kanatu qaba jeen dhageenye Itoophiyaa dimokiraassinee jiraachuudha qabna isa jedhu harkaa qaban. San waan ta'eef ammoo nuti gama keenyaan Itoophiyaan karaa nagaatiin aangoo walii kennitu jirti jennee amannu. Itoophiyaan ammoo dimokiraasiidhaan biyya bulchitee jiraatti jennee sin amannu. Itoophiyaan afaan qawweetiin Itoophiyummaa ijaarramte afaan qawweetiin diigamtee Oromiyaan ijaarramte jennee amanna. Kana waan ta'eef fayyaataa jiraadhaa yaadi na fidee na dubbise yaadi kana hunda na dubbise dogongora Oromoon gadi bahee Daawit Ibsaadhaa ibsa baase kanaaf seera jala oluu qaba jeetu na dubbise. Qeenxoon ugeeffamuu qaba jeetu na dubbise. Daawit Ibsaadhaa seera Jawaar cabsee jira jedhee dubbate suni har'aas boruus akka nama tokkottan Jawaar seera cabsee jira. Itoophiyaa keessa gaafa jiru alaabaa meeqa akka baaseen agartaniirtan. Har'a oduu alaabaa abaa'uudhaa akkanatti kaa'ee alaabaa kaafoo akkatti kaa'ee rakkoon qabu jechuudha. Kan hundaa ta'uu mala. Kan hundaa ta'uus danda'a. Jawaaraan abaa'oo jee fudhates rakkoon qabu jechuudha bukkee kaa'eera Oromoodha. Kaafaoodha jees dhaaba isaatti rakkoon qabu. Garuu alaabaa kaafaoodhaa fageessee ofirraa akka Oromoon hin feene beeka jechuudha. Mee Jawaartuun Oromootti kaafootti dhufe moo kaafootu Jawaaritti dhufe? Mee miseensa kaafaoodhaa biyya addunyaa tana keessaa lakkaa'aati gadi baasa hin jiru. Deeggara Jawaaroo jettee moo fiixan qabu. Jawaartu deeggara qaba malee kaafaoon deeggara hin qabu. Wanni alaabaa kaafaoodhaa hin keenyeef alaabaa abaa'oo kaaniif alaabaan sun deeggara hin qabdu. Saniif Jawaar ammoo
kaafootti dhaqe miseensa kaafootte deeggaraan qaba jee garuu kaayyoo Oromootiidhaaf Oromiyaadhaaf Jawaar bu'aa qaba jee nama nuna hanga dhukkaasaan dhukkiftee wareeddee wareegamtee nageenyi gad dhaabbatutti abaabbalaan kadhaadhaan Itoophiyummaan kalee ijaarramte qowweedhaan har'a abaabbalaan diigamtee Oromiyaadhaaf taati jennee wanna haasaan hin jiru. Fayyaa ta'a jiraadha sagalee isin dhiyeesse dhiifama wajjin. Kanaafeef waa yaada qabdan arrabaan otoo hin taane miidiyaa irra baatanii nama arrabsinaadha komantiidhaan sinii taanaan fudhattu sinii ta'uu baannaan hin taane nuu jettanii bira darbuudha fayyaa ta'a salaamu alaikum.